Marii mootummaa fi milkii malee xumuramuun qaamoleen lamaan ibsan bal'inaan. Marii lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa goolabuuf gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo ibsa qofaan baasanii beeksisan. Mariin nagaa qaamolee lamaanii guyyootaaf Taanzaaniyaatti magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu jalqaba kan beeksisan gorsa dhimma nageenya ministeera muummee kan ta'an Ambaasaadar Reediyoon Huseen mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun marii kana irratti hirmaachaa kan turan. Obbo Reediyoon mariin marsaa lammaffaa shanii WBO waliin gaggeessaa ture waliigaltee malee xumurame jechuun xaagubbaatti ibsan. Waboon gama isaan fuulata gubbaatti ibsa baaseen haala Itoophiyaa keessa jiru uummata Oromiyaa fi lammiilee biyyattii hundaaf mootummaan federaalaa kutaalee Oromiyaa gariin keessatti gaggeeffamaa ture darara mudate golabuu barbaadee ture kan jedhan Obbo Reediyoon mata jabina qaama isaa kan biraan waliigaltee malee xumurame jedhan. Dhimma kana irratti ammatti gara waraana bilisummaa Oromoo ibsi kenname hin jiru. Marii marsaa lammaffaa kun qondaalota waraana olaanoo qaamolee lamaanii hirmaachisu torban tokko oliif gaggeeffamaa ture. Ta'us dhimmoonni mariif dhiyaatan maal akka ta'e dabalatee adeemsa maticha irratti hanga irratti odeeffannoon gahaan hawaasa bira gahan jiru. Obbo Reediyoon mootummaan fedhoota jiran simachuuf ejjennoo isaa jijjiiruuf furmaata qaama lamaaniinuu fudhatama argachuu danda'u soqaa ture jedhan. Mariin kun jaarsummaa dhaabbilee akka IGAD biyyoota USA, Norway fi Keeniyaan gaggeeffamaa ture. Ajajaa waliigalaa WBO kumsaa darba marii kana irratti argamuun isaa dabalatee sababoota adda addaaf mariin alana milkiin goolabamaa abdiin jedhu guddaa ture. Obbo Reediyoon ibsa baasan keessatti xumurri marichaa akka eegame ta'uu dhabutti gaabbuu isaanii dhaabbilee marii kana qindeessaa turaniif biyya maricha keessummeessite galateeffataniiru. Ajajaa waraanaa WBO marroo dirribaa Taanzaaniyaatti marii nagaa irra osoo jiranii tibbana marii kana ajajuun bakka bu'oota deeggartoota WBO waliin haasaa godhanii Oromoon wajjin ijaaramuu qaba yaada jedhuun dubbatanii turan. Waa'ee marii nagaa gaggeessaa jiranii ifatti kan hin dubbanne Jaan Marroo waan amma deemaa jiru kanas sana jechuu hin barbaadu. Naamusa isaas miti waan ta'eef garuu qormaata guddaatu fuuldura keenya jira. Kana beekaa jedhee ture. Mootummaa Itoophiyaa fi WBO lola kutaalee adda addaa keessa waggoota afuriif gaggeessaa jiranitti xumura gochuuf yoo jalqaba marii kallattiif kan wal argame ji'a dura ture. Mariin jalqabaa olola Zaanzibaaritti gaggeessan wal hubannaa uumuu fi marii dabalataaf haala mijeessuun goolabamuus qaamoleen lamaan ibsanii turan.